السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني وري أمانتي براس جرتو إجا تيك توك يادنا من فيت أجيزو يادك يتكلتين من آنو بربادا إجولي لما تطوري أكما نما توكو دلغاتشو بيا يونايتد عرب إمارات كانت دفن إجولي سنرى نمني هنغمات وادبتا جرو توكو نجرو إجولي منا مدامي كيسات تدود إجولي منا إجازة كيسات تدود وان أجنداك أبو في وان دبيك أبو أسيفي أتشا فرسن أسيفي أتشا فرسن سرب بجالتا يا جماعة إجولين كلمان بكتوكو بيابانين دفنه غرغرا بليني غرغراتين دفن إدو غرغرا دلغاتورن أكما نما كاميو mana dalagaturan sani badan achi boda seera mootummaan amma baase amnesty kana keessa waraqaa jijjiiran na jedhanii caarram fuudhee bakka tokko galche waliin dalagatu hiriyaa walii turan rabbiin addaan nun baasin jechaa turan fuula tiktok isaanii irratti dhuma irratti maaltu osoo uumame gaariidha isinitti fakkaata jarana hin hojjedha jettee biyyaa baatee rakkoon addaa rakkoon du'aa yoo si qaqqabu akkaan qalbii si cabsa maarree ijoollee keenya lamaan balaan boba'aa yookaan buttaa gaazii itti dhoohuudhaan lubbuu obboleettii teennaa takka dabarsee jira isiin sunis Zaalikaa Kadiir Galatoo jedhamti dhalattuu Sagureeti ishiin itti aantus dhalattuma Arsii godina Arsii Asallaati kanaaf ijoollee kanaaf sagalee taa yoo jennu haalli mucayyoon tuni faamilii isii ittiin gargaaraa turte waan garaa nama nyaatuuf ammas haati isii dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti rifaatuu saniin wal qabatee hin jiraattuun gaafii keessa nama galcha yoo danda'ame ispeeshaalii ijoollee United Arab Emiraat keessa jirtanii fi akkasuma biyyoota garagaraa irra jirtan akkuma nama kamuu nama bira dhaabbachuun aadaa kaleessa godhattanii wal bira dhaabbattaniin dhugaa rabbii dubbachuuf duuti tun du'a qalbii namaa cabsitu akkaan garaa nama raaftu waan taateef please rabbii keessaniif jedhaa bira dhaabbadhaa lakkoobsi akkaawuntii haadhaa isiniif maxxanfamaa gaafa guyyaa sanbata guddaa galgala mana kiyyatti wal arginaa haa gargaaruu bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaadaa rabbii keessa yoo sodaattan bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Gaaziin kun lubbuu namaa qofa balleessee dhiisaan jiru. Ijoollee meeqatu sababa balaa gaazii kanaatti mana hidhaa keessatti illee aarsaa gurguddoo kaffaluu jiru hordoftoota kiyyaa. Viidiyoo kana akkuma dhageessaniini akkuma argitaniini namoota dhiyeenya biyyarra ba'aniif sheer gochaa dhaggeeffadhaa adaraa isiniin jechuu barbaada. Wanni kun waggaa 3 asitti hedduu tokko babal'achaa jira. Keessumaa ijoollee teenya dhiyeenya biyyarra yaa'aa jirtu. Carraan isaanii maali kan jedhutu baay'ee takka na yaaddeesse jechuudha. Of eeggannoo haa godhanii maal akka gochuu qabanii adaraa waan tokko waan olii dhaamnu jira adaraa isiniin jechuu barbaada. Of eeggannoo godhaa. Balaan gaazii kun yoo kaatee jette haga lubbuu namaa balleessitutti abadan hin dhaabbatu jechuudha. Baay'ee takka hamtuudha. Ijoollee meeqatu akka tasaa gaazii kana bananii dagatanii mana jaraatti dhooyee yoo waan xiqqoo balleessee jedhe isaan achumaanii akka waan namni beekaa godhetti kan mana hidhaa keessatti aarsaa kaffalaa jiranillee hedduudha kan hidhamanii baanillee ni jiru jechuudha. Kanaaf adaraa akkuma ijoolleen kun nama lama ola deemtu bakka takkatti isheen tokko duutee jirti jechuudha. Isheen tokko immoo miidhaa akka maleetu irra gahe silumaa namni gaaziin itti dhukee lubbuu naafuu hin jiru tarii guyyaa du'a isheetu hin geenye ta'uu danda'a. Kanaaf adaraa of eeggannoo cimsaa isiniin jechuu barbaada. Nama hedduutu sababa kanaatti lubbuu dhabaa jira. Nama hedduutu cinqaan taane keessa seenaa. Gaaziin kun gaafa asii dhoote haga lubbuu namaa balleessuutti nama gaaziin itti dhoote lubbuu nafe nama takka hin argine jechuudha. Nama hedduu miidiyaa kanarratti argaa jirra waan ta'eef balaa baay'ee jabduudha. Rabbi nassaru rabbi nasrii nuuf haa ta'u. Ba'anii kaanii haadhi qara laalaa afuun maatiin qara laalaa afuun reeffi namaa biyya namaatti afuun hedduu tokko haadha ofiifis ta'ee maatii ofiifis caba onneeti hedduu tokko nama gaddisiisaa namatti dhaga'ama wanni isiniin jechuu barbaadu adaraa bakka jirtanitti of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jechuu barbaada namoonni baay'ee nama bilbilatti biizii ta'a yeroo
gaazii kana yeroo bantanii dagattanii jettan adaraa akkasitti naannessitanii yoo kan dagattan ta'edha jechuudha kan inni balaa kana fidu. Naannessitanii yeroo dagattanitti inni qilleensatu itti seena jechuudha. Qilleensatu itti seenaa yeroo kanatti isin dhuftanii ibidda itti gootan inni achi fanadda'a jechuudha. Nama meeqatu waan kanatti lubbuu dhabee jira. Akkuma argaa jirtan miidiyaa kanarratti waggaa 3 asitti hedduu takka baay'atee babal'atee jira jechuudha. Ijoolleen kun amma galgala bantee dagatte jechuudha. Galgala ishee banii haa ta'u abbaan fedhii haa banuu jarris banii dagachuu danda'u Allahu alam hin beekamu jechuudha. Garuu kan lubbuutti dhabee kan inni sababa ta'e galaafate mucayyoo ola deemtu suuraa ishee biraatti argita. Mucaa akkatti bareedduu kana jechuudha kan gaaziin galaafatee jiru. Bakki dhaloota ishee Arsii keessaa Saagureedha jedhanii isheen tokkos Arsiima. Osoollee eessayyuu taate osoo Silxeellee taate osoo Guraageellee taate namni takka nama jechuudha. Jireenya ofii jijjiiruuf haadha ofii gammachiisuuf maatii ofii gargaaruuf biyyarraa ba'a. Ofii waa godhatee jireenya isaa jijjiiree nama ta'uuf biyyarraa ba'a. Gaafa biyyarraa ba'u garuu akkasitti biyya namaa keessatti reeffi isaatu afa jechuun hedduu takka nama gaddisiisa. Mucayyoon kun akkuma beekamu as keessatti awwaalamtee jirtidha kan dubbatanii. Ishee lubbuun jirtumoo wallaansarra jirtidha. Haadhi ishee amma sababa isheetti dhukkubsattee aalantaanii keessa jirti jedhanii akkuma obboleessi keenya kun dubbatee akkaawuntii haadhaati kan inni asirratti barreessee jiru. Namoonni rabbi isin laaffisee haadha ishees gargaaruu barbaadan asinis gargaaruu dandeessu. Maqaa TikTok isaallee isiniif himaa sanbata dhuftuu hin gargaarra mana kiyyatti qaxaroo qabne jechuu jira waan ta'eef namoonni isinitti tolu irratti hirmaachuu dandeessu. Ani kanuman isiniin jedha adaraa ijoolleen dhiyeenya biyyarraa dhuftanis ta'e kan dur biyya keessa turtanis ijoolleen kun amma reefuu biyyarraa dhufanii miti kan dalagan bakkeedha. Namni bakkee bahu jechuun immoo yeroo baay'ee nama afaan beeku nama hojii beekudha. Anuu miira keessa galee haasa'e wallaahi mucattiin nama rarte waan godhu dhabee jechuudha. Mucaa akkatti bareeddu kana duuti isaa kun beektu bakka dhuftetti bakkuma dhuftetti nama galaafatti garuu rabbiin biyya namaa keessatti du'an taane nama najjeesini duuti biyya ajjinii godaansaa je'a Oromoo yeroo mammaaku osoo haalii ofii biratti firoo ofii biratti irra du'anii irra wayyaa silaa du'een ooltu waan taateef jechuudha astagfirullah. Garuu biyya namaa kana keessatti du'anii haadhi reeffallee arginaaftu ilmoolleen awwaallatinaaftu kana jechuudha wanti guddaan. Namoonni tokko tokko immoo yeroo gaazii jijjiiranii kan inni namatti dhukka'u jettanii kan sodaatanis jirtu. Kan jijjiiruu caalee kakoshinaa keessaa sana jechuudha kan balaa guddoo fidu yeroo baay'ee. Kakoshinaa keessatti akkasitti naannessitanii dagattan sanii dhuguu naannessitanii dagattanii irraa turtan yookiin fanaddee mana balleessaa yookiin immoo akkasuma lubbuu namaa balleessaa. Wallaahi gaaziin kun jechuudha haraamii waan hin taane bari. Ijoollee qashtii meeqatu sababa gaazii kanaatti lubbuu dhaba jechuudha gola namaa keessatti. Ammas ijoollee wallaaltu kawaat akka hin beekne kun akkasitti biyyarraa guuramtee yaa'u jirtu kun boruu maal akkam akka taatu ani hin beeku jechuudha. Rabbuun bichaan nu gargaaru adaraa akka isaan of eeggannoo godhaniif viidiyoo kana sheerii godhaafi. Anamma wallaahi erga waan kana arge gaazuma bukkee dhaabbatuun sodaachuu jira jechuudha. Daqiiqaatti ilaaluu jira jechuudha. Baneen dagadheedhiitiin deegaa gidduutti ilaalaa jechuudha. Maaliif akkuma kanallee qalbii ofii keessa of eeggannoo fidanii yoo yeroo hundaa kan of eeggatan taate haga tokko gaariidha jechuudha. Namni yeroo baay'ee amma bilbilatti biizii ta'a baneefaa dagataa foolii isaayyuu dhaga'uu sammuun biizii ta'a bilbilatti nama taasa'utti markaza adda addaatti sammuu fi biiz godhanii yoo jedhanii yookiin nama naasa'utti yoo biiz ta'anii jedhanii waanuma bantee dhiifte takkayyuu ka foolii isaayyuu cheekiin goone akkasitti balaa sirra fiduu danda'a. Hojii keessaniif dursa yeroo kenna. Maaliif yoo balaan takka isin mudate lubbuma keessan aarsaa ta'a waan ta'eef haga dandeessanitti of eeggannoo godhaa. Hojii keessaniif yeroo qabaadha. Of eeggannoo isiniin jechuu barbaada. Of eegganii yaa rabbi na eegi jedhanii karaarra ta'anii waaqan nagateen jedhanii isa jedhan saniif sini qabadhee dhufee akkasuma wallaahi rabbi obboleettii keenya kanaaf rahmata haa godhuu fi rabbiin caffee jannataa kee ishee ciibsu badii ishee hunda rabbi haa dhiisuu fi isin immoo of eeggannoo guddoo akka gootan rabbiin waa tiksu bakka jirtanittu
du'a yoolii goona ka warroonni mana koshina namaa keessa jiru rabbi koshina namaa keessatti nun ajjeesni kanuma isin jira yoo isin tole laayikii godha nama jaallattaniif sheer godha yeroo gaarii qabaadha baay obboleettii teenya kanaaf raamata kadhadhaa isiniin jedha